Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota AdSense haaraa takkaan isinitti deebi'een jira. Keessattuu mata bawuu namatti ta'ee jira. AdSense kun keessattuu namoota emailii biraatiin moonii ta'an. Emailii originaalaa osoo hin taane, emailii kan YouTube osoo hin taane, emailii kan biraatiin namoota moonii ta'aniif jechuudha. Yeroo jarri YouTube irra seenan Google Chrome irraa jechuudha. Emailii originaalaa jiraatu ajjira. AdSense haala kamiin emailii lammaffaadhaan fayyadamuu dandeenya? Akkasuma haala kamiin saayiniin gochuu dandeenya? Waan adda addaa AdSense keenyarraa sirreeffachuu dandeenya. Chrome irraa adsense.com jettanii yeroo gara AdSense seentan jechuudha. Ka emailii originaalaa isinii fida. Rakkinni isaa maal inni isa jedhus waliin ilaalla jechuudha. adsense.com jettanii Chrome irra go ka jedhu fayyadamaa yeroo mara. Kan inni jalatti isinii kennu hin fayyadamina go ka jedhu tuquudhaan gara AdSense seena. Yeroo isin AdSense irra seentan namoonni emailii lammaffaadhaan moonii taatan haala kanaan isinii fida. Kana jechuun AdSense keessan isa kanaa miti. Emailii lammaffaadhaan akka moonii taatan of beektu waan ta'eef jechuudha. Inni kun isa originala isin simachuu dide. Profiiliin keessan bakka kanaan jirti. Profiilii keessan irra yeroo tuutan emailiin hedduun isa jiraatu, tokko isa jiraatu, lama isa jiraatu. Emailii yoo hedduu ta'e bilbila kiyya jalliseen isinitti agarsiisa waan xiqqaatuuf profiilii keessan kanarra tuutu. Emailiin hagi fedhe achirraa jiraatu. Profiilii keessan irra tuqattu. Sanaan booda add account ka jedhu ka jalaa fayyadamna. Emailiin hagi fedhe yoo jiraates jechuudha. Ka AdSense jiraannaan san filannaa hin jiru taanaan garuu add account isii jettu kana irra tuqanna yeroo tokko. Erga tuqannee booda emailii Chrome irra jiru hedduu nutti fida. Emailiin AdSense achi jira yoo ta'e san fayyadamna, yoo hin jiraanne use another account ka jedhu kadhuma irra jiru irra tuqanna. Kadhuma irra jiru use another account ka AdSense keenya itti galfachuu fi jechuudha. Sanaan booda gara emailii barreeffachuu nu geessa. Email or phone nuun jedha. Emailii AdSense itti moonii taane emailii lammaffaa kan YouTube keenyaatiin ala jechuudha. San itti barreeffanna. Kana kan hin dubbataa jiru. Namoota moonii yeroo taatan emailii lammaffaatiin moonii taataniif jechuudha. Emailii AdSense kan YouTube originala sana osoo hin taane kan AdSense. Sanaan booda next tuqanna. Erga emailii keenya itti barreeffannee kaane password nuun jedha. Password keenya itti katabanna ka AdSense. Password katabanne gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Kana AdSense moonii ittiin taane next godhanna. Achi irratti YouTube keenya maallaqa lakkaa waan ta'eef jechuudha. Emailii isa kanas akka originalatti sirreeffannee qabachuu qabna. Haala kanaan yoo isinii fide not now bakka jedhu tuquudhaan irra dabarfattu gara AdSensetti isin seensisa. Ammallee rakkina guddaa jira. Sanas waliin ilaaluuf deemaa jirra jechuudha. Yeroo isin dhuftan fuulli silaa jijjiirame, fuulli maallaqa YouTube keessanirraa itti lakkaa jiru isiniif dhufa haala kanaan. YouTubein kee maallaqa haga kana lakkaahee jira waan jedhu nuu fidaa jechuudha. Taaksiin foo guuttachuu waan adda addaa asirratti guuttannaa jechuudha. Piinis sarara sadan kanatu hine paymentii bira dhayinnu. Payment bakka sarara doolaaraa sana paymentii irra yeroo dhayinnu paymentii irra tuqnee kaane sarara sadanicha deefnee tuqna haala kanaan nuuf bana. YouTube Ethiopia Dolara meeqa akka lakkaa'e asitti nutti agarsiisa. Dolara haga kana qofa hin qabnu jechuun keessan ni mala. Inni kaan ammallee gaafa bultii 7 haga 12tti dabarfata jechuudha. Inni YouTube irratti hafee jiru. Bakka piinii yoo dhayxan garuu piiniin ammallee sanduuqni isaa hin banamu. Maaliif? Waliin ilaalla. Sarara sadan sana tuqxanii gara verification yoo deemtan paymentii jalaa bakka silaa piinii itti guuttatan yoo deemtan sanduuqni sun cufaadha ammallee verification check si jetturra yeroo tuqxanii gara silaa piinii nuun qaqqabne yookaan nu ergi jennu sana yeroo deemnu ammallee hin jiru sanduuqni sun. Verify your identity nuun jedha malee ammallee hin banamne sanduuqni sun. Sababni isaa maali yoo naan jettan ammallee doolarri 10 asin dabarfannee jechuudha. Haga sanatti taaksii info waan adda addaa guuttachuudhumaan eegnaan. Fakkeenyaaf keessaa baanee adsense.com jennee yeroo nuti deebinu yeroo tokko tokko bakki sun jijjiiramee nu eega. adsense.com jennee yeroo seennu irra deebinee jechuudha. Bakki sun ni jijjiirama. Maaliif jijjiirama? Jijjiiramee jira. Maaliif? Emailii YouTube keenyatti dhufee bakka bu'ee jechuudha. Kanaafuu maal goona? Profiilii irra tuqnee emailii AdSense itti jijjiirranna. Al tokko
irra seenneerra waan ta'eef al tokko iimeelii keenya asirratti galchanneerra waan ta'eef iimeelii AdSense irra tuqanna. Isa AdSense irra yeroo nuti tuqnu fuulli kun jijjiirame fuulli inni maallaqa nuuf lakkaa'aa jiru sun nuuf dhufaa jechuudha. Fuulli inni maallaqa nu lakkaa'aa jiru inni nuti irraa piinii itti guuttannu inni nuti taaksii info irraa guuttannu fuulli sun nuuf dhufaa jechuudha. Yoo iimeelii wal jijjiirame piroofaayiliidhuma keenya gubbaa tuquudhaan itti jijjiirra. Ammallee gaaffii biraa kaasuun keessan ni mala. Dirqama waliin deemuu qaba yuutuubii fi iimeeliin. Qobaattis banachuu dandeessu. Qobaatti haala kamiin bananna? Fakkeenyaaf kiroomii dhiisee aappii kana haa fayyadamu. Aappii kanarra seenee yuutuubiin hin jiru irra yuutuubiirra yeroon tuqu hin jiru piroofaayiliin as duwwaadha. Mee AdSense irra AdSense.com jedhee haa seenu. Gubbaa kanarratti AdSense.com jedhee AdSense qofaas irratti fayyadamuudha. AdSense.com go godhaan deemi sarchii naa godhi. Yeroo naqu iimeeliin takka hin jiru bakka get started jedhu irraa na eegalchiisa. Haala kanaan naaf fida. Malee waa tokko hin jiru. Kanaafuu maaliin godha? Get started ka jedhu kanan tuqa. Namoota baay'eetti ka gaaffii ta'es kana get started kanan tuqa. Get started kana tuqeen jechuudha. Gara iimeelii kiyya itti galchuu deema. Iimeelii kiyya inni asirratti galfachuu barbaade ka AdSense qofa yuutuubiin isaa asirra hin jiru. Maaliif AdSense yuutuubis waan adda addaa irratti fayyadamuun hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Iimeelii kiyya ka AdSense qofan asirratti galchee next godhadha. Next tuqee gara fuulduraa deemuudhaan paaswordii kiyya itti galfadha. Kiroomii irratti yuutuubiin fayyadamaa jira. Sanaan booda paaswordii kiyya itti galchee next godha. Yeroon iimeelii fi paaswordii ka AdSense qofa AdSense.com jedhee seenee irra galchuu yeroo tokko tokko akkasitti gaaffii na gaafata. Continue ka jedhu ka jala jiruun tuqadha. Continue tuqee ka'een asitti I don't have sanduuqa jedhu barsiiseen jira kana akkasuma yes send me customized help and performance suggestion waan jedhu godha. Sanaan booda start using gochuun hin danda'a. Yoon barbaade AdSense.com jedhee gubbaa irratti barreessee sarchii gochuu danda'a. Kanaan booda itti galee jira iimeeliin kiyyaa jechuudha. Kana yoon hin barbaannes yookaan immoo start using AdSense ka jedhuun tuqa gara fuula AdSense kiyyaa nageessa salphaatti jechuudha. YouTubein Chrome irraa banaadha. AdSense kiyya immoo akka iimeelii adda addaatiin waliin makanne asirrattis qobaatti fayyadamuun hin danda'a. Chrome irraas wal jijjiiraa fayyadamuun hin danda'a jechuudha. Gara paymentii deemuudhaan taaksii info guutuudha waan adda addaa salphaatti fayyadamuun hin danda'a. Wanni guddaan maalinni iimeelii AdSense ittiin bananne sana paaswordii isaas dagachuu hin qabnu, iimeelichas dagachuu hin qabnu. Akkuma kan YouTube eeggannutti isa kanas eeggachuu qabna jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kanaan iimeelii lammaffaa AdSense irra galfachuu dandeenya jechuudha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Wanni isin rakkise yoo jiraate koomentii jala naaf kaa'uu dandeessu. Like, share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.